dhiirri tokko shamara tokkorraa yookaan shamarri tokko dhiira tokkorraa haati manaa abbaa manaarraa abbaa manaa haadha manaarraa maal jibba maal wanni sadarkaa deemee bultii ijaaranii diiguurraan jara ga'u kan jarii namatti machuuf illee agas isaan rakkisu jechuudha. Rakkoon akkanaa kun maali kan jedhu irra wajjin ilaalla. Hundi keessan sheerii godhaa wal dhageessisaa walii dabarsaa warri bultiirra jirus warri ganaa jaarratus warri ammallee gurguddatus waan kana yoo hubate baay'ee eenyuunu umurii kamiin koorniyaa kamiin waan hin daangeffamnedha. Haga xumuraatti dhaggeeffadhaa naaf ixaa sheerii naa godhaa baarakallahu fiikum. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Oromoo Oromiyaa addunyaa bal'oo keessatti kan argamtan namoonni sagaleen kun yookaan afaan kun isiniif galu akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi kiyyataansee isinittiin tursu gara ajandaa kiyya yookaan mata duree kiyya irraa keessaa qabxii isa jalqabaattiin ce'a. Jalqabuma yeroo walitti dhufu namni maal kan inni walirraa gaddu isa jedhurraa hakaanu tartiibaa yookaan dabareedhaan kaasaa deemna. Fakkeenyaaf yeroo ammaa namoonni dur wal ilaallatee ka'ee wal fuudhaa amma akkuma isin beektan karaa meeshaalee elektirooniksii yookaan sooshaal miidiyaa jedhamu kanaani kan namoonni wal fuudhani. Kanaaf wal hubannoo jedhanii jalqaba. Fakkeenyaaf intala tokko akka yaadeen gaditti akka suuraa argee gaditti akka viidiyoo argee gaditti gaafa isheen dhuftee qaamaan biratti mul'attu keessi isaa rifannaa tokko jedhee madaalii jaalala si dhibbarra ture takkaa gara 90 takkaa gara 80 amma ta'etti rifata dubartii haa ta'u dhiiraa haa ta'u as keessatti koorniyaa lamaan adda baasaan jiru. Tarii inni beekumsaan akka jedhee gadi ta'e qabeenyaan amma ofimee gadi ta'e ga'umsa maatiif seenaa keessa darbe muuxannoo isaatiin agaseetti mee gaditti yoo ta'e isiirraa isa akkuma isa biraa irratu 100% amma ta'e cophoo eegaleedha jechuudha jaalalli isaanii jalqaba walitti dhufan gaafa wal qunnaman jechuudha. Maaliif yeroo namaa yeroo sooshaal miidiyaa namni wal argu waan ta'eefan haala yerootiin wal qabsee isinitti hime jechuudha. Kanaafis yeroo wal janajjantan takka yeroo waa'ee bultiitiif wal argitanii walitti dubbattanu amma jirtanu olitu ta'in amma jirtanurraa gadi buusaa dubbadha. Namni akkas yaade gaditti isin arguu manna akkas dubbattanii ol taatanii yoo mul'attanii parsantii jaalala keessanii ol dabala gammachuu yookaan simannaan gaafa nama jalqaba isin arguu sun hin tola jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaa maali? Qulqullina. Bultiitti seenaniiru nama walitti dhufuudha isinii jedhee walitti dhufanii wal arganii bultii jalqabaniiru amma qulqullina gaa. Qulqullina gaafa jennu jiruuf jireenya keessatti qeensa miila namaarraa qabee aga dabbasaa mataa namaatti jechuudha. Siree irra ciiftuun dhaqin, uffata keen dhaqin, afaan keen dhaqin. Jismii kee 12 kan irraa gammadan ta'uudha qaba jechuudha. Keessumaayyuu shamarran jechuunii fi aannan jechuun tokko. Aannan addunyaa kanarraa niimaa gurguddaa, niimaa babbareedaa keessaa kan bifattis adiiti akkuma isin beektanu. Namni fa'a aannan jaallatu fakkeenyaaf ho'a keessaa dhufe aannan dhuguudhaaf dharree yeroo dhaqee itti bu'utti yoo fooliin hin taane yookaan dhandhamni hin taane aannan sanarra nama sana mudate umurii isaa aannan sodaata jechuudha namni sun aannan jibbaa deema yeruma tokkoon tis jedha jechuudha. Shamarranis akka kana jechuudha. Akkuma isee erguudhaaf takka isee jaallatee lubbuudhaaf isee erguuf cinqamu yoo mudannoo hin taane isee irraa mudate namatti himuuf illee isa rakkisa. Furmaan isaa maali? Akka adda bahu yookaan akka dhiisutti yookaan parsantiin jaalala isaa akka gadi buusa godhe walitti himuuf illee rakkatu jechuudha jedhu kun lamaan. Shamarra qofa miti. Dhiirris rabbii si kalqe sodaadhu. Meeshaa kee miti kanatti bitte kun ilmoo namaatti siinis fala biraan qabdu bultii biraan qabdu. Bakki siin maalummaa dhiiraatti dhandhamtu bultii see keessatti. Bakki siin maalummaa abbaa warraatti argitu bultii see keessatti. Qaama hojiirraa dhuftee haa ta'u qaama walteen haa ta'u haalaan itti jiru kun haalaadha warraa kootti deemuuf ta'u moo hin taane haala kanaa yoon iseetti deeme maal korraa rifatti? Uffannaa koraa rifatti moo qaama koraa rifatti moo jettee akka nama daanyaa duratti yookaan akka nama dorgommii wayitii deemuutti of madaaltee of qulqulleessitee gama siree keetii tokko gama haadha warraa kee wajjin bashannanutti deemuudha qabda jechuudha. Dhiiras ta'ee shamarran. Attis akka nama qormaata dorgomuu deemuutti abbaa manaa kee biratti caaltuu taatee akka nama lamaa sadiin dorgomuutti deemuudha qabda jechuudha. Abbaan manaas inni haadha warraa ofii biratti deemu caalaa ta'e qaama koo kana keessaa jismii koo kana keessaa eessattuu isee mufachiisa jedhee bultii jechuun nama amsoolaa tokko uffatee rafu nama golga tokko keessa oksijiinii tokko nama dhandhamatu waan ta'eef rakkoon an uumu takka haadha manaa kiyya gama boqonnaa dhowwu rakkoon anarraa uumamu tokko gama abbaa warraa kiyya boqonnaa dhorga jettanii tokko tokkoon keessanii warra bultii irra jiru ta'u warra ganaatti seenuu ta'u kanaaf of qopheessuudha jechuudha. Qulqullina qabxii lamaffaati kun. Sadaffaan bultii keessatti sadarkaa sadaffaa geenye irra ga'a. Obsa.
obsa jiruuf jireenya jechuun dhaba argachuudha milkaa'uudha kisaaruudha jechuudha. Tarii abbaan warraasee kun guyyaa tokko yoo ka'e waan tokko kassare tarii kufaatiin tokko kisaaree tokko samudate waa tokko godhuufi dadhabe waan dur godhuufi dadhabe waan dur raawwatuuf yoo raawwachuu dadhabe jechumaan hadhaa jecha diinniin jenne jetti shamarran keenya yeroo baay'ee haadholii keenya qabnee beekna kun beekamaadha. Ayyoomanii takka erga si bira dhufee sitti gammadee beeka an takka ayyoomanii erga si bira dhufee jireenya nagaa jiraadhee beeka jette jechuudha. Kuni parsantii jaalala isaanii gadi buusa jechuudha. Jechi kun sammuu isaa keessa nanaannaa jechuudha. Taatee wajjin dabarsee hamaaf rakkoo dadhabbii gurguddaa dabarsee yeroo isin guyyaa tokkotti akka nama waliin beekneessa taasiftu irrifataa indanqama bultii sun jilbisaa laafaa deema jechuudha. Kanaaf shamarran waan yoo argames yoo dhabames yoo kasaartanis yoo milkooftanis obsaan dandeettii obsuu qabaattanii wajjin darbuudha jechuudha. Sadii jenneerra. Arfafaanii fi inni taanu maali? Ilaalcha inaaffaati. Ilaalcha inaaffaa jechuun eegumsa keessatti amma yeroo baay'ee wantuma yeroo ammaatti wal dhabanudha jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilaa wal eeguu jira, uffannaa wal eeguu jira, wantoota garaagaraa sochiidhaan wal eeguu jira. Kun hin danda'amu. Inni eegus namaa, inni eegamus nama. Eegumsa eegdu sun deebi'ee garagalee akkati nama eegdu sana jaartii kee takka jaarsa kee dhabdee madda wal dhabdee madda wal lolte ta'e akkasin wal dhabdan isin godha jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdaa? Dorgomaa ta'e ergame jechuudha. Inaaffaan kan kee ati agaaromtu ajattu agaaromtu abareeddu dubartii feete haadha warraa kee biratti hin faarsin. Bifuma fedheen haa ta'u beekumsaan haa ta'u muuxannoon haa ta'u bareedinaan haa ta'u hin faarsin. Nama hedduu keessaa isii dhumatti naataa itti qabattee galte dubartiin biraa mana keetti hin galtu dubartiin biraa dhuftee isii hin taatu har'aa jettu gaaromtus akka eenyuun dubartii isaa wajjin bulu yookaan akka eenyuun jaarsa isaa wajjin bulu ati jaarsa kee wajjin ati dubartii kee wajjin jirta jechuudha. Kanaaf itu waan fedhe ta'e gorfadhu malee waan ta'e itti madhu malee dubartii biraa yookaan jaarsa biraa dhiira biraa wal biratti hin faarsinaa jarri dhiiraas ta'e jarri shamarranii jechuudha. Tokko kana kan wal dhabdee nama geessutti. Aariin sun maddi aaduu sun akka jibban akka jechi fokkataan afaanii bahu godha. Adeemsi jecha fokkataa moo booddee jedhee bu'uura bultii diiguutti nama geessaa jechuudha. Inni jaaffaan moo shanaffaan lakkoofsa naa qabaa yaadataan jiru kabaja maatii waliiti. Kabajni maatii walii murteessaadha. Ati maatii bultii ijaarrachuu jechuun maatii wal jijjiiruudha jechuudha. Inni maatii sitti achi dabalame iseen maatii si dhiiftee maatii isaatti dhufte jechuudha. Camni maatii isaa fokkinni dadhabinni maatii isaa maatii kooti jedhii fudhadhu ati. Innis immoo intala isaanii dhiiga isaanii dabarsanii amaanaa isatti kennanii kanaafuu maatiin intala sanaa maatii ofii ta'uudha beeka jechuudha. Utuullee intalli dogongorte utuullee hojii si keessaa gocha si keessaa wanni maatii si xiqqeessu takka wanni maatii si balleessu waan kabaja jiraatti bu yoo sen hojjette laa wanna kana hojjechuun qabdu jedhee harka si qabu qaba jechuudha miila si qabu qaba jechuudha. Isheenis gocha ni tarii si gammachiisuudhaaf raawwatu tarii daangaa darbee kan maatii isaa haadha isaa abbaa isaa fira isaa kan mufachiisu yoo ta'e laa kun fira kee wajjin deemu fira keetiin wal si dhabsiisa nama abaarsaa si taasisa jettee wal eeguudha jechuudha. Inni ittaanu maali? Amaanaadha. Amaana jechuun maali? Bultii jechuun akkuma nama isinitti hime qaama walii wal jijjiiruudha. Iseen qaama ofii qaama isaa fudhattee qaama ofii isaa kennite jechuudha. Qaamni iseen baattee deemtu sun amaanaa jaarsa iseetti seerka jira. Jaarsi intala tokkos qaamni ni baadhatee deemu sun qaama isaa fakkaatu iyyuu malee amaanaa haadha warraa isaatti seerka jira jechuudha. Kanaaf ituu fakkeenyaaf hojiidhaafis abbaa warraa haa ba'uu dhimma garagaraatiifis godaansaafis adeemu iseenis immoo dhimmi garagaraaf fuudhee irraa si fageessu wanti siin baattee jirtu sun qaama siitu hin ta'in sagaagalummaa waan argee kan namni irratti wal dhabuufan isin himaa jira gaa dhugaa himuun firooman kutu qaamni harka jiru kun kan koomiti kan abbaa warraa kootiiti yoon harkaa bade duniyaa koo saakiraa koo isin balleessa jettee hundinuu kanatti amanuudha malee wal shakkanii faana wal dhaanii foolii wal fuudhanii eessa oolte jechuun ammas eegumsatti balleessa yookaan wal ijaaruutti wal diiguu ta'a jechuudha. Kanaafuu kanatti haala kanaan qaamni kan koo isaaf amaanaadha yookaan qaamni isaa anaaf amaanaadha jettee isiinis of eeggachuudha jechuudha. Malee wal caqaacaqanii eessa oolte eessa bulte akkamitti akkana taate abalumaaf siinaasaa kana kanaan sababa wal dhabdeeti malee sababa wal ijaarsaan ta'u jechuudha. Waan isinitti dheeratuuf inshaallah kutaa ittaanu keessatti dhiirri tokko shamarrarraa maal jibba
shamarri tokko moo qophaatti dhiirarraa maal jibbitti kan jedhu qabadheen sinii dhiyaadha waan afaana turtanii galatooma rabbii warra bultii qabne bultii bareedaa warra bultii keessa jiru bultii keessa bultii ho'a bareedaa isiniif taasisu galatooma